Harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Viijin irraa odeeffannoo guyyaa har'aantanaa isinitti himna. Waraana moo araara? Wantoota afur mootummaa fi TPLF jidduutti uumamuu malan. Haala mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay jidduu jiru yeroo ibsan waraanni eegaleeti jira jedhu hayyuun heeraa siyaasaa Itoophiyaatti dhiyeenyaan hordofu Dr. Adam Kaasee. Akka isaan jaanitti wanti addaan hin baane dhukaasni yoom eegalaa qofaadha jaan. Waliigalteen Piriitooriyaa waraana lammiilee hedduu galaafate dhaabsisee yeroo kamuu caalaa balaa keessa waan seene fakkaata. TPLF waliigaltichi diigameeti jira jechuun ejjennoo isaa ibseeti jira. Kanaafis mootummaa federaalaa ifatti baasee himate. Mootummaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dhimma kanarratti hanga ammaatti ifatti yaada isaa hin kennine. TPLF mana maree filannoo waggaa 6 dura taasifamee fi waraanaaf akka ka'umsaatti ilaalamuun hundaa'es hojiitti deebiseeti jira. Manni maree kun immoo Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el pirezidaantii goruudhaan irra deebiin filateeti jira. Tarkaanfiin kun aangoo bulchiinsa yeroo waliigaltee Piriitooriyaa booda hundaa'ee gaaga'ama hamaa keessa galcheeti jira. Haalichi haala amma jiruun itti uufamoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhata. Aangoo kan dhuunfate TPLF gara tarkaanfii waraanaa seenamoo qaamoleen lamaan waliigaltee wahirra ga'u kan jedhu gabaasa bal'aa qopheessineeti jirra. Hanga xumuraatti nu hordofuu hin dagatinaa. Warreen chaanalichaaf haaraa taatan subscribe godhuun odeeffannoo keenyatti dhiyaadha. Tilmaamoota afur wantoota mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF jidduutti mudachuu malan. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin aangoon isaanii waggaa tokkoof akka dheeratu kan taasifaman pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaan ifatti aangoo irraa bu'uun isaanii ibsamuu baatus aangoon isaanii ammatti gaaga'ama hamaa keessa seeneeti jira. Bu'uurri seeraa bulchiinsa yeroo akka dhumate kan dubbatu TPLF sababa kanaan hariiroon mootummaa federaalaa waliin qabu guututti citee jiraachuudha himan. Haalli naannoo Tigraay itti aanee mudatu maal ta'a kan jedhu ifatti hin beekamne. Duruma waliigalteen Piriitooriyaa qormaata keessa turus sochiin TPLF immoo balaa hamaa keessa galcheeti jira. Ta'us gama mootummaa federaalaatiin hanga ammaatti wanti ifatti dubbatame hin jiru. Dr. Dabratsiyoon akka lakkoofsa Itoophiyaatti Eebila 30 bara 2018 kaabinee isaanii yeroo duraatiif yeroo walitti qabanitti aangoon bulchiinsa yeroo humnaan qabamaa akka jiru kan dubbatan Leetanaal Jeneraal Taaddasaan ergasii sagaleen isaanii hukkaanfameeti jira. TPLF fi kaabineen Dr. Dabratsiyoon hundeessan murtee mootummaa naannoo murtee isaa hojii isaanii itti oofaniiti jiru. Hayyuu heeraatii fi siyaasaa kan ta'an Dr. Adam akka dubbatanitti yeroo ammaa naannoo Tigraay keessa nageenyinis waraaninis hin jiru jechuun hima. Kunis hariiroo mootummaa federaalaatii fi bulchiinsa naannichaa walxaxaa godhuudha dubbata. Bulchiinsi yeroo mootummaan federaalaa hundeessee beekamtii kenneef yoo diigame haala kamiin naannoo Tigraay waliin akka wal qunnamu wanti beekamu hin jiru jaan. Duruma boba'aadhaa fi shaqaxoonni bu'uuraa sadarkaa murtaa'an qofa naannicha seenaa turan asiin booda immoo naannicha seenuun gaafii keessa akka seenu himaniiti jiru. Dhimmi deeggarsa baajataa federaalaas dhimma biraa gaafii kaasuu akka ta'es dubbatan. Bulchiinsi yeroo Tigraay baatii Eebilaa keessa deeggarsi baajataa federaalaa hangamiin akka citee naannicha gahaa jiru xalayaa ibsuu ministeera maallaqaatiif ergeeti ture. Akka xalichi ibsutti onkololeessaa eegalee birriin biliyoona 17 akka naannicha gahuu qabu keessaa birrii biliyoona 8.5 qofaatu naannicha dhaqqabe jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed garuu baatii onkololeessa dabre paarlaamaatti dhiyaatanii ibsa yeroo kannanitti baajanni mootummaan federaalaa naannoo Tigraayiif ramadu misoomaaf osoo hin ta'in hidhannoo waraanaatiif olaa jira jechuudhaan himanii turan. Xaliyaan bulchiinsa yeroo Tigraay Eebila keessa barreessee akka ibsutti baajata naannicha ga'u keessaa paarsantii 50 qofaatu nu dhaqqabaa jira jaan. Yeroo ammaa mootummaan federaalaa kaabinee Dr. Dabratsiyooniif beekamtii hin kennu. Garuu ammoo baajata ni ergamoo hin ergu kan jedhu gaafii guddaa kaasaati jira. Yuunivarsiitii Kaalgaarii Kanaadaatti argamutti kan barsiisanii fi xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Dr. Geetaachoo Asaffaa mootummaan federaalaa naannoo Tigraay baay'ata dhorkachuudhaan akka ta'an haa ta'an jee yeroo muraasaaf isaan dhiisuu danda'a jechuun tilmaama isaa hima. Akka xiinxalaa isaaniitti taanaan garuu callisni mootummaa federaalaa kun hanga xumuraa kan itti fufu osoo hin taane hanga haalli guutumatti gara waraanaatti seenutti eegaa jiraachuu hima. Dr. Geetaachoon callisaa amma mul'atuuf dhimmoota sababa ta'uu malan keessaa filannoon biyyaalessa Itoophiyaa 7ffaadhaa fi mootummaan isa hordofee hundaa'uu akka jiru jiraachuudha hima. Yeroon dhufu ganna ta'uun isaa akkasumas walitti bu'insi jiddugala bahaa keessa jiru mootummaa federaalaa deebii kennuudhaaf isaan tursiisuu akka danda'u yaada isaa kenna. Dr. Adamis yaada kanaa wajjin wal fakkaatu qaba. Wanti amma jiru nagayaas waraanaas akka hin taane kan ibsu Dr. Adam haalli kun garuu yeroo xiqqoodhaaf malee waan itti fufuu miti jechuun hima. Bulchiinsi mootummaan federaalaa beekamtii hin kennineef aangoo irra waan jiruuf
baajataa fi meeshaalee ijoo kanarratti to'annoo qabu akka cimsu kan dubbatan Dr. Adam kun ammoo TPLF hanqina kana guutuudhaaf guutumaan guututti biyyoota alaa waliin hariiroo akka uumu gochuudhaaf isa dirqamsiisudha hima. Kun ammoo mootummaa federaalaa dheekkamsa biraa keessa akkasumas tarkaanfii biraa keessa galchuu danda'a jechuudhaan dhimmi kunis sababa walitti bu'insaatiif akeeka guddaa ta'uu jechuudhaan eeran. Mootummaan federaalaa tarkaanfii ni fudhatamoo hin fudhatu? Dr. Adamis ta'e Dr. Geetaachoo mootummaan federaalaa akka waraana duraanii walitti bu'insa bal'aa keessatti carraan seenuu isaa dhiphaa ta'uudha dubbatu. Walitti bu'insi wayii garuu ka'uun isaa akka hin hafnes ni tilmaaman. Dr. Adam mootummaan federaalaa yoo fayyadamuu barbaade irree jabaa qaba. Osoo waraanatti hin seenin dhiibbaa uumuu yoo barbaade keessumaa baajataa wajjin wal qabsiisee yoo baajata qofa mootummaa naannoo Tigraay irraa kute dhiibbaa guddaa naannichatti uumuu akka danda'u himu. Waraanni kan eegalu yoo ta'e walitti bu'insa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa jiran irraa kan ka'e dhiibbaa jala kan bu'e mootummaan federaalaa loltuu iddoowwan adda addaatti faca'anii jiran walitti qabee dirree waraanaatti galchuudhaaf akka dirqamus dubbatan. Haala kana keessatti naannoo akka Beenishaangul Gumuuz keessatti dabalatee walitti bu'insa ammaa jiran qofa osoo hin taane carraan walitti bu'insoonni haaraan mudachuudhaatis haalaan olaanaadha jedhan. Amajjii gara dhumaatti raayyaan ittisa biyyaa kibba Gondar keessaa yeroo bahetti hidhattoonni faannoo naannicha keessa socho'an magaalota kanneen akka Dabra Taaboor keessatti haleellaa guddaa raawwatanii turan. Naannoo Oromiyaatii fi naannolee kibba Itoophiyaa keessatti sochii raayyaa ittisa biyyaa hordofee hidhattoonni haleellaa raawwachuun isaaniitis gabaafamee jira. Dr. Adam sababni akka lammaffaatti eeran waraanni eegalee seenessi Itoophiyaan guddachaa jirtu jedhu diigamuu mala kan jedhudha. Lammaffaa waraanni eegaluu Itoophiyaan haaroomaa jirti guddachaa jirti jijjiiramarra jirti seenessi juus akka gufatu himaniiti jiran. Kanaaf mootummaan federaalaa waraanichatti galuu ni barbaada jedhee hin amanu yaada jooka qabu ibsa. Tarii gama TPLF fi Eertiraatiin yookaan ammoo gama TPLF fi Suudaanii wanti qindaa'ee yoo uumame waan sana ofirraa qolachuudhaaf gara waraanaatti seenuu danda'a jechuun mootummaan federaalaa tarkaanfii ofirraa deebii kennu yeroo fudhatu carraan walitti bu'insi uumamuu danda'u akka jiru akeeku. Dr. Adam mootummaan federaalaa gara waraanaa seenuudhaaf fedhii akka hin qabne amananis haalli kun carraa hulaa galaanaa deebisuu uumaa xiinxala jedhu qabaachuu akka malanis dubbatan. Mootummaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2016 irraa eegalee dhimma Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu qabdi jedhu irra deddeebiidhaan dubbachaati jira. Miidiyaaleen mootummaattis asab qaama Itoophiyaa akka turte seenessaa ibsuu leellisaati jiran. Mootummaan hulaa galaanaa argachuu kan barbaadu karaa nagayaatii fi karaa daldalaa yookaan ammoo karaa kennanii fudhachuutiin ta'uu irra deddeebiidhaan ibsus Eertiraan ammoo maqaa hulaa galaanaatiin Itoophiyaan na weeraruuf jechuudhaan himatti. Ministeerri muummee Abiy dhiibbaan gaafa dhufe dhiibbaa ofirraa deebisuu qofa osoo hin taane filmaata ilaaluu akka qaban kan himan Dr. Adam dhimmi kun yoo dhufe inumaa carraa jiru fayyadamne hulaa galaanaa arganna ilaalchijuu jiraachuu danda'a jechuudhaan himan. Dr. Geetaachoon ammoo gama isaaniitiin mootummaan federaalaa tarkaanfii waraanaa ni fudhata ilaalcha jiru akka qaban dubbatan. Erga waliigaltee Piriitooriyaatii gaafa manni maree Tigraay hojiitti deebi'ee yeroo jalqabaatiif samii magaalaa Maqalee irratti yeroo jalqabaatiif jettiiwwan waraanaa mul'achuu isaanii akka fakkeenyaatti kaasu. Waraanni bal'aa carraan mudachuu isaa dhiphaa akka ta'e kan dubbatan Dr. Geetaachoon tarkaanfiin ajajoota siyaasaatii fi waraanaa filaman irratti qiyyaafate fudhatamuu danda'a jedhan. Hidhattoota naannoo Affaar keessa jiran ja'amuu fayyadamuudhaan yookaan ammoo isaan deeggaruus ta'ee mootummaan dhiibbaa akka uumuu danda'u sima. Humni ajajoota waraanaa humnoota Tigraay keessaa bahaniin kan hundaa'e gareen humnoota nagaa Tigraay ja'amu naannoo Affaarii fi bakkeewwan kibba Tigraayitti akka socho'aa jiranis gabaafamaa ture. Gareen kun humnoota Tigraay waliin walitti bu'insa yeroo taasiseetis ture. Miseensonni garee hidhattoota kanaa manni maree nagaatii fi jijjiiramaa Tigraay sochiin ja'amu akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 9 bara 2018 Finfinneetti hundaa'uu hirmaatanii akka turanis ibsameeti jira. Ministeera muummee Abiy Ahmadiin dhimmoota baha Afrikaa irratti kan gorsan obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee humnoonni siyaasaa Tigraay garaagaraa keessatti hirmaataniiti jiru. Kaayyoon isaatis humna fonqolcha mootummaan Tigraay to'atee dhabamsiisuu akka teessifseeti jira. Dr. Geetaachoon mootummaan federaalaa walitti bu'insaan ala dhimmoota akka baajataa fa'aa kan adda kutu yoo ta'e dhiibbaan isaa tarkaanfii waraanarraa gadi akka hin taane ibsan. Gama TPLF-tiin tarkaanfiin ni fudhatama. Dr. Geetaachoon TPLF tarkaanfii waraanaa ni fudhata jedhee hin amanu jira. TPLF tarkaanfii kana kan hin fudhanneef ammoo waan hin barbaanneef osoo hin taane tarii piraagmaatikii ta'uu irraa kan ka'edha jechuudhaan xiinxala isaa ibsa. Xiinxalaan kun sababiin tokko aangoonni TPLF gara tarkaanfii waraanaatti hin galleef hariiroo mootummaa Eertiraa waliin qaban akka ta'es ibse. Gama TPLF irraan tarkaanfiin kan fudhatamu taanaan humnoonni Tigraay bulchiinsa yeroo ammaa naannoo Amaaraa jalatti bulaa jiru gara Tigraay lixaatti qajeeluu akka danda'an kan dubbatu xiinxalaan kun dhimmi kun ammoo hariiroo mootummaa Eertiraa waliin qaban guututti rakkoo keessa galcha jechuun hima.
TPLF raawwatamuu dhabuu waliigaltee Piriitooriyaa waliin wal qabsiisuudhaan dhimmoota cimsee kaasuu keessaa bakkeewwan wal falmisiisoo ta'anii fi namoota bakka sanarraa buqqa'an osoo hin deebiin hanga ammaatti jiran faadha. Amajjii dabree humnoota federaalaatii fi Tigraay jidduutti walitti bu'iinsi kan ka'eef humnoonni Tigraay gara Tsallamtitti sochii taasisuu isaaniitiin akka ta'e Leetinaar Jeneraal Taaddasaan dubbatee ture. Leetinaar Jeneraal Taaddasaan akka ibsetti humnoonni Tigraay gara naannoo Tsallamtii keessaa akka socho'an kan taasifamaniif dhimmoota namoota buqqa'anii irra deebiin ajandaa ta'e akka ka'u gochuudhaaf ture. Dr. Geetaachoon garuu aangoota TPLF waliin hariiroo akka qabu kan ibsamu mootummaan Asmaraa Tigraay lixaa gonkumaa deebi'ee Sudaan waliin walitti ba'u kan jedhu seenaariyoo barbaadu miti jaa. Aangoonni TPLF Shaabiyaan waan barbaadde hafittuu malee nuti kana ni raawwanna jedhanii waan deeman natti hin fakkaatu jechuun ibsa. Mootummaa federaalaa waliin rakkoon keessa galan ni jira. Rakkoo isaanii ilaalanii kan baasan natti fakkaata jechuudhaan sababa biraa dhiyeessa. Hayyuun heera mootummaatii fi siyaasaa Dr. Adam akkaataa inni itti ilaalu ammoo kanarraan adda. Aangoonni TPLF waraanatti akka galaniif Suudaanii fi Masrii irraa tarii ammoo gama Eertiraatiin dhiibbaan irra taasifamuu danda'a jaa. Aangoonni TPLF biyyoota kanneen waliin hariiroo akka qaban ifatti dubbachuu hin barbaadan. Haa ta'u malee humnoonni TPLF fi mootummaan Eertiraa karaa gurmaa'ina cimdoo jaamuun qindaa'u miidiyaaleen qaamolee lamaan itti dhiyeenya qaban gabaasaniiti jiru. Dhiyeenya kana namoonni gareewwan mootummaa Itoophiyaa morman biyya alaa jiran akka bakka isaan buusan himame maqaa cimdoo jedhu kanaan Suudaan keessatti sagantaan gaggeeffameeti jira. Namoonni Suudaanii fi Eertiraa irraa ta'an poorti Suudaan keessatti qophii kanarratti hirmaatanii turan. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gameessaatiin qindoomina kana lafarratti hojiitti hiikna jedhee qaamolee socho'an irratti tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiisa dabarseeti jira. Dr. Adam akka dubbatanitti dhimmi bulchiinsaawwan falmisiisoo ta'an gufuu itti ta'uu danda'an illee aangoonni TPLF humnoota faannoo waliin carraan ittiin qindoomina uummachuu danda'an cufaa mitis jaa. TPLF tarkaanfii naannicha to'achuu kan fudhateef hanga duraan deemne malee dadhabbiin keenya bal'ataa deema haalli jiru jijjiiramuu qaba ejjennoo jedhuus akka ta'e Dr. Adam ni ibsa. Dhiibbaan dhukaasa banuu TPLF irra ni jira. Sababiin isaa ammoo baajetaan yookaan ammoo boba'aadhaan akkasuma dhimma lafaatiin rakkoo fiduu akka danda'u ibsa. Haala kamiinuu mootummaan federaalaa waan barbaade fedhiin kan raawwatuuf natti hin fakkaatus jaa. Xiinxaltoonni lachuu waliigalteerra ga'amuu danda'a kan jedhu guutumaan guututti tilmaamaan ala gochuu baatanis carraan ta'uu isaa dhiphaa ta'uudha himan. Mootummaan federaalaatii fi humnoonni Tigraay akka waliigaltee Piriitooriyaa waraana dhaabetti marii siyaasaa akka taasisan eegamaa ture. Amma irra deebiin mariif kan ta'an yoo ta'e TPLF diigameera kan jedhe waliigaltee Piriitooriyaa irratti hundaa'uudhaan gaggeeffamuu danda'a kan jedhu gaafii kaasuu akka danda'u siman. Warra waliigaltee Piriitooriyaa mariisisaa turan keessaa tokko kan ta'e pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo gamtaan Afrikaa gaanfa Afrikaatti nagaa fi tasgabbii fiduudhaaf carraaqqii taasisuu akka deeggaru ibseeti jira. Dr. Geetaachoon garuu dhimmi marii kan ka'u yoo ta'e Ameerikaatu walitti fida jeetiin amana jaa. Kana waliin wal qabsiisuudhaan dhiyeenya kana ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos daawwannaa Ameerikaatti taasisee eereeti jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo caamsaa 3 yeroo Geediyoon waliin wal argetti gahee murteessaa Itoophiyaan baha Afrikaatti walitti bu'insaawwan furuu fi tasgabbeessuudhaaf qabdu irratti waliin dubbachuu isaa ministeerri dhimma alaa US beeksisee ture. Hariiroowwan Ameerikaa waliin taasifaman ilaalcha keessa kan galchee tasgabbii naannichaati jedha Dr. Geetaachoon. Waliigalteen kan gaggeeffamu yoo ta'e yoo xiqqaate TPLF akka paartiitti galmeessuu fi karaa federaalaatiin baajeta gadhiisuun jiraachuudha qaba. TPLF ammoo keessumaa walitti dhufeenya Eertiraa fi qaamolee biroo waliin taasisaa jiru irraa guututti akka of qusatu akeekkachiisni guututti kennamuufii qaba.